Ganun. Hani. Agad. Hani. Assalamualaikum. Nagaya. Fayada. Ay hani nagaya gabda. Fayada. Wi-Fi zati. Nagaya gabda. Fayada. Nagaya. Fayya qabda. Way Sumayyaa deemu. Fayya gabda. Akkam yoo. Mee qolla fagee. Akkaan itti jiru sumaa filma. Fayya naa qabda. Namaafis hin daawwatu silkii maal taata? Mee nadhiis atuu eega guyyaa sanii way abbaa kiyya biratti deemte yaaduu. Way kilaasii biizii na godhe an sanumaafin natti ol. Anis immoo beektaa midhaan. Guyyaa takkaan dhaqee manni achi bahanii naan jaan maal jechuun maal ittiin deebine sanboodha. Yaa anis bar dalaguma biyya sanii biizii naa godhe fayya naa qabda. Fayya qabda. Numaan jira Nagee. alhamdulillah. Nagayaan dhuftee yoom dhuftee oo dhuftee ta'e dhageenyaan hin bar dhufee. Mee nadhiis akkaan itti dhufe maal jeessi haa himuka. Achi naqamanii bar. Maaliif? Akkaan itti dhufe silaa beeyte. Waaniin ji'ee siimuu qabu yaa faayizaati. Maal taateeti? Wallaahi mee nadhiis yaa achitti kun raafaan na qabanii anaa ilmootii fi hanqabee deemu. Raafaan na qabanii kunnoo baattii jaafi ol biyya suudii sangiidhaa taayitiin sammuu daddisaa baa dhufee abbaa kiyyaa maallaqa naa ergi jeetti waadhee akkasii maallaqa naa ergeetiin dhufeensi. Duboonni abbaa kanis dhaqee ganda kanaa bahanii jiranii naan jee. Aboo calataan nu gurgurree mana san sobboleessa kiyya kaabaa jechi. Asii wanni maaligaa maali kaartaa baankii qabsiisneef baajaja akkasii binnee kaama maallaqa fidaa jaanii akkasii mana kaakannilee isa kunoo ammoo mana kana bitaniif. Obboleeyyan ka'eetu. Calataan. Caarataatti dhufeen isaa. Aboo meedhiis. Obboleeyyan ka'eetu. Yaa kun obboleeyyan kiyya kun mana akkana fakkaatu bitaniif. Maashaallah maashaallah. Wallaahi. Yaaddee wallaahi billahi. Ittiin jaaddee waan rabbi jee malee hin taatu. Mee duboonni rafu jirti moo? Rafu jirtiin saacha kuttee saamee fideetiin dhufa siin garsiisa. Yaa faayisa. Intalli maddaa keessa jirtiin siin jaa. Araftu bisi. Yooniin takka raffise yooniin ife kaase dachii garagalchiti. Amalasiiti. Akkaan godhuun qabu. Obboleeyyan ka'e sun walumaa jiran Walumaa jiran yaaboo. Eenyu maqaan isaa hordofsa ka'e. Injineera ta'e taanis wanni keessa galeeti. Adde akkasitti kunnoo kana mana fakkaatu mana maal fakkaatu jaaraniifi. An kaani beetaa mekkaan niyyadhee baabaa kiyya ajjiin si geessa jeeni. Biraafutee ajjii maaliin geesse yaaboo. Waan rabbi jee Waan rabbi jeemaleen taatu silaa hin gaafa san qeeree. Ani silaa akkuma isaanitti irraa jijjiira. Garuu isaan jijjiirani. Sheenaaf eegan nama boodaa jetti Oromoon. Waan boodaa deebi'ee qubanyaa dhugaa. Rabbii jira. Wagga nagiyaan dhufte waan naan sanumaa eegaatummaan nagiyaan si dhufte. Dontaa baadhisi kaan bakka. Wallaahi sanuma waana. Akkasiin.
Ayya. Halo. Oh. Warqaa dinqadaasan shoolaalee jira beekee. Shoolaa fi hanga saffaa beekuma ofii bakka siifin maayyaa naafu tafroodha. Hanga information akka tokko position akka jirus masuudhaan dandeessan okay. I am ready. Yeah. Okay, okay. Thanks. Come on, yeah. Sinja aya qaraatiin akkam jette Bareedu. kama festivaalii keessa qaroo jirtu Xiqqoo jabaatu hafe. sinja akkuma obboleettiitti yaa rabbi si haa godhu akkuma isaan Amiin amiin. akkasitti achi keessa daleetiin sinjaadde maashaallah rabbi baati Itti baati naa aayiduuf. idoof Damooza damoosee wanniifillee jaaqanya haaliifis kan jireenya Amsa. teessisee amzaan taatu ammoo warra jibuutii Eessa jibute kun? jaan Bajaajoo kam godhe? baajaj gaanii beektaame Gisee fedhe gisee haanuu ni oofa gisee haan akkuma fedhe. inni bara Dhugoo yoom dhufanni noo? hin beene wallaahi numaan dhufa jira jaan hin beene wallaahi. Time is up, okay? Adda foon qaree jaanii kadhachuu jiranii kun loltuu dalagaan nu boonsiti ati si boonsiti foon qaree jennaan gizeen tiyya dabarte maal nu qajaa jaanii mee rabbi alaafisuuf Giseen kiyya dabarteen hin jiru qoraatiin guddadde ani garuu miti abbaa kiyyaa qaraadha. Ay duba san bar qaraatiin bar qaanii hin qabdu garuu isa hin galuuf. Sosoba sosoba. Ijoollee jala deemee haahoo ijoollee hojii qamoos baree saniitu isa dhorka malee hambiraa. Beenallaa waalam rabbii beekayaa mooye. Maal dubomee mobaayil sakkalee taatumaa nuuf fidi. Yaa geelee maali siin galuusa raafameetiin dhufee qullaa huccummaan takkittii shiita kiyya malee fi ilmoo kee takkittii bakka abbaa mana kiyyaa achittiin dhiise wal quban qabnu ganaan abbara kiyya barbaadus qaachi wal fuunee mucoo tanarraa dhagaha. Irraa quban qabuun siin jaa shiita takkichaaniin biyyaa beekne dhufe sanuu abbaa kiyya wallaahi abbaanii fi garaan jabaatu
isumaan na ergee biyya tana na fide ajjiin geessu sonjoo isaa na fide waan dhagee baranii amma Finfinnee dhufte Finfinnee dhiya. raafaan raafiin nu intaltiti Finfinnee dhufte noolii moo wanti galtuu si ergaa noolii harka qullaa dhufte noolii mee saayinsii ergamaa noolii mee saayinsii erga duraan hokkaan si abdachuu ture ni beektaami mee aniin dalagadhu mee abbaan kee kun akka baatu mee saayinsii fide mee inni liqina kanna yaahniitii yoo asitti nafne gaa Maal jettee amma noolii dhabde? noolii dhabde yaa nu Finfinnee raafanii Ergiif haa dubaate. humaa waan rabbiin fideete yaa kootu mee ati akka taate teetiiti moo koom mee ati yaa silattuu biyyatee eega dhufte humaan taatu du'aayii siifin godhu yaan talatiyya nageetti Maal taate amma intalti maal jette? yaa'o hor duraanuu wanni qeeqii jiru malaal wanni qiyyaaf qeetu maami barnaaf saayibaa bar saayibaa min dhagee malaal haatuma kaakaa gizii rakkoo waa fudhadhu ni beektaami Ana bara rakkoo qas gizee ati rakkatte qasii kan amma tanaafu waanumaa noolii Finfinnee irraa itti galchu maallaqa naa kan maallaqa moo? maallaqa rabbiinuu khayrumaaf si fide laala karaa kana Khayrumaaf na fide. khayrumaaf na bira si fide mee ati amma waanumaa micoo noolii Finfinnee irraa itti galchu naa kan yaa'u Baraan duraanuu wayin akka qeelaala. akka qayyisin laalta san akka qayyimaa Wanni dhumaa kaniin siidhaamu yoo jiraate laa ijoollee barichu jirtoonni lamaan tana isaan kana ni gartaame isaan kana jabees ilaali warri booda hajjisi geessu warri liqii baankiitiiti liqii namaa tasirra jirtu hunda warri sirraa kafalu isaani beekte asaantiif firaa dhee isaan kana laa jabees barnoota irra jabees isaan malee bargaraa namni na fayyadamu hin jiru isaan qofaan faayidaa qabu malee isaan barnoota irra jabees ammaati isiin silattuu ta biyya arabarraa dhufte hunno bu'aa takka hin qabdu amma kaanis hunno dabuutii qotee dabuutii sin beekta kaaketti namni tokko eessanis amma ifarkeeni deebi'ee fi fuuyi ati amma lamaan kana jabees lamaan kanaan jabees meeqee amma intalmuutii tanaan alaa galchaati amma maallaqa naa siif fidee dhufaa na eegate asitti moo na jala deemta akkamitti ganaan danda'a fiddee dhufta yoo na jala deemtes kan hin deembas haa fidiyaa eega waan rabbiin jee malee hin ta'u wallahi anaatu asiisee bitaa inshaallah rakkoon qabu rabbi rizqu manaa du'aa manaa godhe rabbi rizqi siyaa Yemee nageetti dhufeenis ilaala faayidaa teenya dhufeenis ilaala micooteenis dhufeen ilaala mee rabbi jeen badini ayyee ciao nageetti nageen tura wala garra bakka gaa singangen sosiyatiin tartiin abboochi ayyee maan qabu ciao wala gama sibiila wala mee afaan jirati ayyee ciao
ati abbaa keenyaaf akka si geessu hin qabu mungkin yoo mucuma isi sana agarsiifattu akka if suudii jettee hafuttetti suudii waan takka naman gootu ni beekimi mucuma ta'e barsiifadhu jedhe sanuma barsiisa bakka amma sa'aan geessee jetti boofiin deematti na jechi abdisiitiin dawwala yoo abdii inshaallahu ayyee sa'aan geessee jetti bakkaan hin deematti Thank you.